Mucayyoo Maariyaam jedhamtu kana siitu jala deemee mana isheetii mootireetira qabda. Asilleen fidda, achilleen fidda, ijoollee wallaggaa arabsiisaa intalli kun. Si biratti nurratti goobsaa. Meeyi digdamii meeyi sagal kuma lamaa digdamii jaan mul'ata moo bilbila jijjiiru Irratti tuqe. Sagalee irratti tuqe sagalee irratti illee tuqe. Okay, achi Foto fuudheen jiraanis Maarkos foto na bira jira. Mucayyoo Maariyaam jedhamtu kana siitu jala deemee mana isheetii mootireetira qabda. Asilleen fidda, achilleen fidda, ijoollee wallaggaa arabsiisaa intalli kun. Si biratti nurratti goobsaa jirta yoo ta'e tokko nutti namaa jisoo lulchiisin dhugaa waaqayyoon sitti himan moodira keenyarraa kaasi fooloo keessanirraa kaasi mubaarak dhugaa waaqayyoon sitti saba kan dura sitti himan kana caalaa wal danda'uun hin jiru. Nu garaan nu gubatee waan goonu wallaallee ulfina keessaniif jennee tsat jennee teenya mucayyoo fiddee irratti goobsisteetu deemtee wallagga arabsiista. Dhugaa waaqayyoo mubaarak hagan si jaalladhu si jibbaa jira. akkanan godhattee yaadda Dhugaa waaqayyoo hagan si jaalladhu si jibbaa jira. akkuma nama tokkoon sappoorti No, lagoota no, no. Baay'een ilaale. Muudii keessan baay'een ilaale. Waan isin nu gochaa jirtan baay'een ilaale. Waan sirraa fokkisu beeki mubaarak. Muudii akkasiin taphatin. Kaleessa waan ta'e nu jala turtan nu jala jirtan nu jala deemaa turtan waan ta'e beekaa turtan. Amma namni dubbatutti beekamaa nama dubbachiisuu barbaadu. Maali waan akkana? Waa tokkoon beekan jettanii uummata katti muudii nuti qabachuu barbaaddu moo? Eenyu isinitti fakkaanne? Yeroo namni isin jaallatee obboleessa jedhee maatii jedhee isin jedheemu dubbii sirreessuu dhiistaniitu intala fuutee mataa irraa raabsistee har'a ijoolleen waan godhan mataan hidhamee diigamee jiraachuudha. Ani garuu dubbachuu hin barbaanne. Ani waa dubbaa aareennaan miira keessa galennaan kiristoosii an nama muudiitti qabatu hin jaalladhu. This is too much. Wanni mucayyoon kun gandaaf ganda walitti naxxee goolaa jirtu. Nuyiif tokkummaa walitti naxxee huma dhiiste ijoolleen. Aleksi Taayyee walitti naxxee hin dhiiste. Ati garuu mana isheetti mootireetira qaabatteeti. Dhiyengadda ajandaa duraan ture hundumaa ilaaltee utuu beektu mucayyoo kana irratti goobsisteeti. Akka mootiitti gastii keerra kaattee wajjin sirbita. Dubbii immoo argaa jirta waan deemaa jiru. Wanni ati godhaa jirtu garuu gaarii miti dhugaa waaqayyoon sitti mubaarakan. An ilaalee obsee dadhabeetan garaan nu gubaten. Sababa mucayyoo kanaaf ijoollee wallaggaa wal fixxee jirti har'a. Sitti himan. Wanni mucayyoon kun marziin isheen gochaa jirtu yookiin seeraan deemna yookiin waa tokkoon. Kan immoo jaallatus jibbitus immoo hin baagatiin keenya. Okay? Naatu waan amna. Qosho qomboon ibbaa barbaade wal jira keessanitti edaasitu irratti bitiraa mucayyoo. No, yeroo tokko gaafa namni obsa qabaatu. Yoon sirreessa ta'e nurraa sirreessi. Mariyaam Haadha manaa keetii nurraa qabadhu. Dhugaa waaqayyoon sitti himan mubaarak. Mariyaam Dhugaa waaqayyoon sitti himan yoo haadha manaa keetii dhageessee garuu fakkeessaa wal wajjin jiraatan mubaarak. Kanumaan Marqos nagaan Marqos Marqos Dhaggeeffadhu. rakkoo qabu Maaliif baga jettee utaalee Marqos ati galatoomi Marqos Yaa jiraachisaan maaliif bu'e malee inni narraa siree dhaabbadhu kanas narraa dhaabbadhu siin jedhe narraa dhaabbadhu gaafa ati dhimma kana eegaltu maalan siin jedhe kana bicha dubbadhu maalan siin jedhe hadha ziqqanfe ziqqine godhe jechuudha namarratti akka waan daa'ima ta'e yookiin hangafa isaan ta'a bara inni Ameerikaa jiraachuuf yan biyya Indiraa keessa Arabaa keessa jiraachuu malee an nama isaa oliiti hangafa isaati rabbi si haa xinneessu duniyaa akhiraa mee ucii deemnarraa akka mana koo jooyin hin godhadha gaafte sitti muusin oolle akka namaatti sigalee kabajaan namnen jaalladhu dhufee natti meennaan adaraa dhaabbadhu edeen sitti hime dhiisi dubbiin ati godhaartu kun sirrii miti mubaaratta kana godhe jedhama sila maqaa walitti dhufe Kennuuf Maarkos acha adda baafadhaa isa isiisan gaafadhaa isiisan adda baafadhaa jira jara kanan baana machaan ni beekaa machaan tun tawal waan dheeraa isiniin jenneen obboleessa nuti akka qofa jaalanna cubbuu namni walitti duuluu hin barbaannu itti fufu. Ishi dhugaa koo rabbiin naa baase galatoomtu isinis kun eenyunni namicha footoo qabadhaa footoon itti ergadha mana gabbaanneen qo'ee nan buufadhaa. Okay maal jedhe sagaleen isaa. Akka lakkoofsa Dubaayitti sa'aatii 5 faaya geemii sa'aatii 2 wayii booda siin bilbila yoon akka carraa qabame bilbilati. Isa kun ayyee
maqaana nama guddaa fakkaata. Deemtu kun eenyudha mube? Maaramidhaayi. Uummanni jalaatii gaafachaa takka doktor kun. jennaan. Mee calama Oomee ani obari waraabaan jira waan kana. barbaada. Meer kan jala Maarqos ammas viidiyoo hunda asirraan nan fuudhaa. Kan kolleechuma keessa jira mube. Kan kolleechuma keessa jira. Qoy mubarak Kadhattuu taate jirtaa doolaara 3,000 siif erga. Kulloo giiftii kadhachuu dhaabi biizinasii jette ittiin jammari yoo nama taate silmii hin ta'in kanuma footoo mubaarak musammaa piroofaayilii godhadhu jaarsa koo halaalaati erganaan jette sodaattu jaarsi halaalaa sitti taphatee akka kosiitti sigataa kan mubaarak musammaa wantichi maa inni beektu diraamichi bakka wal baqalatti. Qoy mubarak. Qoy Maarqos dhiifama wajjin bakka dhiifama qoy amma naasaadha silaa sooftan. Okay, dura Mubarak foto saya ergif Marcos di foto lebih La saka foto kan saka hundi junan basa dabare Mubarak. sani Tumurre. wannan sini jedhu maa inni namichi namoota anatti dhiyaatan an maqaa jara waamuu fi galateeffadhu bakka siin jirretti xiyyeeffatee rukutaa ture rukuchiisaa ture jechuudha diinni koo sini galee namichi jalqaba diina anaaf qabsiisi jedhe nama Ameerikaadhaa biyya kana dhufee jiran biyya kana dhufee amantanii amanuu baattanii ji'a darbe keessa ji'a hangeenye kudha afran darbe keessa as jira ana qabsiisuudha namichi kun amantanii amanuu baattanii sagalee isaa inni ittiin as jiruun qaba ani immoo sila wanti quba qabdaa naan jedhe lamaan abbaan sinii beera abbaan sinii beenatti fakkaata. Mubarak. Mubarak. Marcos osoo waan dubbanne dura dhaggeeffadhu waan takka. Mubarak anaatu itti bilbilee ni dhayxamuun dhayxee irraa fuutee silkii keessanii baaftamuun baaftu jee anaa giddee geessee akkasitti hubadhaa namoonni ajjalaa Mubarak guddee bira jira jettanis Mubarak anaatu geesse. Mubarak yookaan ishii bira dhaquudhaaf itti galuuf hin dhayne. Anaatu dhaqii yookaan waan kan arra fixu nu garsiisi waan sanii anaa jeenii dirqeetiin kaasee geesse Mubarak waan dhimma biraa tokkoof dhaqee ittiin jiru akkasitti hubadhaa. Isinis warra asirra jirtaniif hajala jirtanillee itti fufi. Okay. Ani amma tokkoffaa waan amma nutti agarsiiste kana akkaawuntiin kun akkaawunti isaa xiqqaadha moo akkaawunti isaa xiqqaanoo fooloo 4 duwwaa qaba. Kun akkaawuntii kan biraadha. Moo akkam gaaffii lammaffaan Waatsaappiidhaan kun obboleessu nan si agarsiisa ammaawunti. Okay. Lammaffaan Maariyaam asii biratti. Bira jirtee taciiftu sun ishiidhaan Marcos. Okay. Intaa itti tumbadu. Okay. Maalin beekaree wayi qaama guutuu agarree miti fuula nu barsiise wanni isin jenneef tanaaf. Milachiisuu na fakkaatan ayyeetuuf. So namichi kuni mootiin kun kan itti quuftanitti Oromoore kan warra jirtan amantanitti waan kun sin amansiisee taanaan dubbachuu dandeessu jaaloodha yoo gaaffii qabaattan. Ani garuu namni kun isa ta'uusaa iyyuu mootii ta'uusaa kanaan dura maalus ta'e yookaan nu kakachuu dandeessi isa ta'uusaa. Ani fi dammi baay'een diraamaadha. Diraamaa hojjetan fa'aa jedhu beekwan maal akka jechaa jiran. Ani hin beekwan. Ammallee naan. Turumbadu an kana caalaa osoo hin danda'u yeroo gaarii qabaadhaati. Laali Marcos. Yeroo gaarii qabaadhaati. Yoo rakkoon biraa jiraate wanti nama sodaadhu nan kabaja malee eenyuun yoo ta'e nan sodaadhu nan kabaja malee. Maarqos anaa miti ana bakka asiniin jedhee man mooticha ana dhiisaa asiniin jedhe kalas. Mee obsi Mubarak obsi gista kabara waan nama amansiisu jira maal gootanii wal kuttan. Marcos kennaa. Isi warri gastira guyyaa inni namtichi isin arrabsiisun achi turtan sagaleen namicha kanaatti sagalee wal fakkaattu moo waliin fakkaattu. Maa sagalee jirate gaaf sana sagalee jirate jira. Tooniin sagalee ajijjiiru malee sagaleen isaa tooniin hagam takka akka ol ka'a beeziin isaan beekamu. Ani amma waan amma dubbatame kana ijoollee waan kana keessa turan akka tamaniif jechuu barbaade. Dhaggeeffattu ammas seenaa jirti seenaan jirta as keessa ela maal jedha kun. Achi asitti ergee kana maxxansi raggatii jedhe kana maxxansi raggatii. Wanjiru mobilaalimichi keessa kan koosisuma tirgee. Nan dabarfataara waa hundayyuu. Nan dabarfataara. La asirratti ammas jara keenya namichi kun lakkoofsa isaa jala jira nama Ameerikaa irraa abbuun fedhee waa ta'u dhugaan jirtu ani amma akka kiyyatte intaloon jaalattee baasaan jirtu waan kana kun keezii akka duraanii sanii miti akka kiyyatti akka itti amanetti kun dirqama akka itti amanaas jechuu garuu immoo hin danda'u.
Koy. Okay, Rakkinan this qabu. is just Anama drama naa aja. galee. Anama naa galeera. David Media. David Media ni David Media jedhama. tarii ati nama kanaa ta'uu mala. Miskii footoosaa gubbaarraa fooloosaa agarsiisi fooloosaa. Meeqa ture fooloosaa gubbaarraa akkaawuntiinsaa. Bar kun akkaawuntii miti Marcos WhatsApp isaatii bar lakkoofsa isaatii bar kun. Yaa. Maaliif? Wanta kana qo'el tokko ifama ani itti namanne akka kootti dhimmicha keessa nan ture wanta kana guyyaa miiseejjiin itti barreeffame qanii isaatiif achan nu baasuu danda'a qanii miiseejjii sana erga wanti kun jedhameeti as immoo isa sanaan duraati nuti amma nama isheedha WhatsApp irra galee miiseejjiif koomentii arrabsoo miti kan barbaanne namni dhibbi meeqa arrabsuu danda'a namni dhibbi meeqa waa tokko sinitti himaan immoo. Qanii miiseejjiin sun itti barraa'ee Dubbiin balleessi isa adda baafan. Wanta kuwaan gootu danda'u qabduu siin jedhan immoo akkanatti siin haasaalana. Dhageessee feetu amantaa dhugaa koo baasuun malee sodaa abbaa tokko hin dandeenye. Dhaggeeffadhu qileeffatan jedhini moo si arrabsaan jiru kabajaan dubbadhu. No Mubarak. Taraa bistoo karnee waan ta'e. Afeelin faa isharmuuxaa liji. Mubarak obsi. Mube. Kabajaan Maarqoosiif uummata dhaggeeffadhaa kabajaan biroobaduuf Maarqoosii qabu. Jaalodaa kennaa galatoomaa fudhatta Hamza. Yoo fudhattan fudhadhaa seera hin fudhannu wata miti ana jedhaa. Miira keessan gade Mubarak gooyetti gooyoo. No ayibbaaleen hindi ayibbaaleen sagalee isaa guutuu anuu namichi kuni nama na qabsiisu sagalee isaa guutuu sidiifan banaan wanta sila turu hin badu sagalee isaa isa miti jennaan keessaan itti dawalee sila dataan keessaan itti dawalee waan dubbataa ture turun baduun hin beeka jechuudha dhageessanii dhaqeen bakka deemuu barbaanne isi bira deemuu barbaaduwan. Yaa mana diigan galgala bira deddeemaa itti Oromooni warri agaree fuutanaan wajji waan deemini osoo laggeeffanne bareedadha. Amannee dhiifnen dhimma dhuunfaa keenyatti. Ani akka kootti Mubarak anaatu dhaqi jeenii silkii keessa asirraa gizeen darbamu sani amma Mubarak holotaan ture deemtu malee jee namni Mubarak oofenayii Mubarak dhaqee waan jiru nu garsiise amanuuf dhiisuun immoo dirqamaa miti. Abbaan fedhanii amana abbaan fedhanii dhiisaa namni dirqamaan namatti himan malee namatti ni dhanii jedhan. Hangama kiyyaanii Mubarak sorry waan hagan arguu barbaade dharas ta'u akka hin amanetti akka kun ilaalcha kiyya. Ani argan argetti itti amane maaliif wanni kun WhatsApp jala jira waan Mubarak immoo biyya Arabaa jira malee Ameerikaan jiru danda'amaa taanaan lakkoofsa nama Googleetti naqaa sarchi godha Maarkos jirtaami jaalodaa jirtaami Googleetti naqaati eenyu akka ta'e maqaa wajjin adreesa wajjin ni baasa isteeta kam akka jiru. Lakkoofsa ta'e. Yeroo takka mubee guutuu viidiyoo waraabiitii Maarkos fa'aa gaafachuu danda'u. Guutuu akka jirutti viidiyoo waraabee ergii fi forwaardii otoo hin taane. Mubarak ifif jeetiitti waan hunda dokumentii godha. Waan mucoo bira jiruuf haqa uummataa baasuuf wanni nuti goonu. Naame jaalodaa dhiifama naa godhaa malee dhimma kanarraa eessattuu eenyu wajjinis inaasa waan dirqamni naa asoosiisus hin jiru. Abbaan dirqamaan si asoosiisee gara barbaade natti dhufuu danda'a. Kabajni ansiniif qabu xiqqeenya erga ta'e abbaan arge warra bal'aan abbaan arge asirratti na arrabsee nuumaayyuu hangara kootiin deemadhee dhageessanii deemadhee namni si arrabsee hin jiru bara. Xumura sallaala xumura dubbii kana deemjee waliin laala. Namni si arrabsee hin jiru. Abbaan barbaade dhaqee iyyuu boo'uu gangalachuu mirga qaba. An haqa baasuu malee galee amantee amanuu baattee ani agabanyin laallatu. Ammas dhugaan kee jira barmubee guyyaa kennoo koo dhaqaa ani Mubarak Mubarak dhis amma san bira koti waan jarri si gaafatan guyyaa meseejii sun itti ergamte ka ishin respondi goote san garsiis waan amma kennuu faan jedhan warra amma booda dhufu namni keenya kun rakkoo qaba ni beena waliin beena maana ana malee maanurraan taate maanurraan ta'uu oolte wanni akkasii ni jirti so gaafii warra asirra hojii turree qofa respondi godhi waan si gaafatan deebisi dhimmichi dhuma jaalodaan kennoon Hamzaan warra sila turtan nagaafadhaa waan nagaafatan nan deemaa kan dhiifamaa. Lakki nuti galata guddaa qabdaa waan kana dhattee bakka sana dhattee waan kana dokumentii godhuufu waan hedduu waan obboleeyyan keenya walitti fayyisu waan gootee fi galata guddaa qabdaa dokumentii nuu godhi namni sun namuma kana yoo telefooni jijjiiratillee
akka taanu taane suura isaa waliitiin isteeta inni jiru wanti lakkoomsisuun waan baasuu fi sanii fi turumbaddu siif hin daawwala booda wasiirra gabbuutu. Angasi guddaa galatoomii Mubaarak ulfaadha horii bule. Ulfaadha hundi keessanuu namticha kana immoo beeka eenyu gurbaa maqaan isaa gurbaan kaleessaan ta'u walwallee jee kun eenyu maqaan isaa eenyu gurbaan sakraan kun maqaan isaa macaan gurbaa kana macaan gurbaa kana ni beeka. Okay, obsi Mubaarak macaan gurbaa kana ni beeka dhusa malee macaadhaan deebijaan duraanuu hojiin jiraaja. Itti fayyadamte malee waan beekullee natti hin fakkaatu. Macattii sun haa dhuftu waan beektu hin dhabdu. Dalagaa jira garuu ammatti argachuu. Lakki itti ilaali ani ilasa kana. Waa tokko sitti immoo turumbat namichi bakka dhufee deengada qubate qaba beekamaadha. Namas keessaa beeku qaba beekamaadha. Mucaa kana yeroo siin mana isin jiraattu keessaa baasee akkasiin miidiyaa irratti na himattu godhu beekamaadha. Sini galee amma kana namni an gaafachuu hin danda'a intanaa jechuun hin danda'a jedhee rakkoo qabu biyyuma kana jirra gatiiteef namni biyya kana jiru bakka buufattanii itti deemuu dandeenya gara barbaachisaa ta'e. Boleessa mucaan bakka mucaan teessoo kan baasisan namicha. Etoo mubeen achiin bahin ergaan qaba beektee mubeen etoo ishee biraan deemini hanga har'aa gochaa gootee fi itti gaafatamummaa alattiin fudhattu namoonni dandeettii kana qaban itti adeeman akkuma amma Mubaarak jette. Garuu har'aa booda maqaan nama tokko maqaan biyya tokko akkaataatti ka'uu hin dandeenye uummata biratti waadaa nu gahisiisi tokko jedhe. Kan kana dura dubbatte garuu akkaataatti deeffannu nutsuuta jenne karaa keessatti naasona. Kootu jaammaa dhuftu wanni ishiin baasu didduunti baate mala baashitti duudhaaf deeciifte kootu jii Mubaarak kootu dhuftee haasentee haa dubbattu. Ani kanan barbaada. Amma uummata fuulduratti wanti gochaa Dooktar Hamzaa takka mubee galatoomi guddaa galatoomi eebbifamee atillee turumbaddu hedduu galatoomi. Deemtee riskii kana fudhattee ammas mana kee akkasitti deemtee ammallee riskii kana fudhachuuf galatoomi jecha ammallee namni yaada tokko barreessa waan ta'eef dhugaa kee mirkaneessuuf mubeeni viidiyoo argisiisi rakkoon qabu ulfaaddu guyyaa kamii kaasee akka intala kontaakti gochaa ture yoo argisiistes rakkoon qabu namni akka hin taanetti akkasii hubatu akkasiin hubanneef jechuudha galatoo. Amma galata ishiin haadhuftu kootu jaan wanni ishiin dhoofituun gayyaate wanni ishiin dhokottu maaltu jira kootu jaan obboleeyyan kasii walta araaramni intalo. Ani nan dabarfataadha isin. Dabarfadhu kootu jiin ishiidhaan gamanaan telefoona biraa lama qabdi. Maarqosiin jettamoo kennoo jettamoo namni afi jira abbaa kokuno. Abboo intaloon obboleetti teenya namichaa gowwoomse kootu jii nama namicha akka sarrafu wallahi mixiyyoo ofitti qaba mixiyyoo namichaa maraache namtichi shawwadee as buqqee wayin sii kenna maallaqa inni doolaara kuma sadii lakkaa hungartanii doolaara kuma sadii biti kuma dhibba sadii oromoo siif goote obboleeyyaa kan kee qabaddu jazbaa ajuuzaa ummata keetii wajjin ta'e gardaatii jala deemtee ummata keetii wajjin ta'e dhageessa ummata keetii wajjin ta'eeti nama tokko jetteetu ummata kan kee kan taati dayyuus. Turumbaddu laala. Warri guyyaa jettanii ilaalladha itti qabe mubee. Itti qabii Mubaarak guyyaa ilaallatanii. Guyyaan itti qabash. Ani akkattiin namani turumbaddu. Ela Mei sagal kuma lama digdamii jaan mul'ata bilbila jijjiiru waa bilbila kanaan na seensisi turumbaddu kan biraatiin hin dhufa na seensisa. Okay, ana ji ergaddu waan ta'e taate. Wala kana Mubarakuma akkaawuntii hattuu hedduun deemta. Mariama ani dhageessaayiti. Mariama. Widdee nu fide amma widdee nu obboleetti teenya dhaggeeffadha namichaa gowwoomse. Namichi fifuu gabbayee gana fagaarti isaatu gabba'u teessi. Namichi bakka hedduutti ganna qamaa kootu widdeeti gama obboleeyyan kan teessi deebi. Namtichi sibiraan jirreettee ollaa foshaan dhabin namitti dhaggeeffadhu. Wallahi dhugaa intaloo bilaasha anuu sitti aareen ture bakka dhalaadha ragatuu jibbeetuman sadhiise malee osoo dhiira taate galgalaa ganama sirraan buusila. Taabboon tunni bareeddes yoo takka makii aarsiisan faataate jeen sadhiise qarabbiiti. Amma kootu gamanas bahe. Mubaarak intaloo fidi jaraa wajjaa walitti araarsa aboo jara dhiifama jaa wallahi billahi an quraan itti qabadha maaliifi waan takka beekadha. Namni dhugaarratti walii galuu danda'u qabna beekadha.
Ani intaloo tanas hin beeku isin tunarra oltillee ana dhugaan jirtu baatee jirti. Namticha sana irratti fokosaa goone namticha baafnu malee ishii yoo waan beektu qabaatte namticha nutti himtu sanii alaa immoo kana booda akka namicharraa fagaattu waadaa nu seenu. Namichi dhufee dhaggeeffadhaa namichi dhufee ani hin goone yoo jedhe ragaadhaan anatti deema ishii miti. Ani hin goone hin jechisiifne dubartii tokko birriin $3,300 sii kenna maali jedhee kan inni barreesse hundi amma ifaan ifatti ba'amu waalii dhugusinii baasa. Namichi immoo ani hin goone yoo jedhe ragaa isaa immoo yoo barbaaddan jalqabaa kaasee immoo dhumaatti dhaggeeffachiisa. Dhaggeeffachuu dandeessu jechuudha. Sagalee hunda dabarfadheera. Anuu obboleessu anuu gargaara. Namicha kan dhufeen quba qaba biyya kana. Eenyu akkasii mateen quba qaba. Eessa kan qubateen quba qaba. Maal gochuu na qabsiisu dhufe bara. Ameerikaadhaa ka'ee namichi tokkoffaa diina gooti. Ana rukutuudha isa rukutuun akkasiin narraa fagaata. Amma Mubaarak ishii wajji haasonnaa ishii nuuf fidii asirraa dhuftu ishitti haasonnaa. Obsaaree reefuun gaafanne sogramni gaafate maal ammoo gaafata jitan. Turuun badu. Ammallee dubbiin kun cufamaa jiran itti fakkaata yaadu. Garuu tokko uummanni jala taa'ee barreessu uummata nu caalaa dandeettii cimaa qabatu jiru beektaas keessa as jala jiru hundaalleen isaanii. Kun dhugaan haalamne. Intala ammallee badiimadha. Na amani irra dibee darbuun barbaadu. Dhimmatti intallee obboleettii keenyadha jennee irra dibnee dabarus hin jiru. Dabruun deemnu bardura ishirraa waa dhaggeeffanna doktora fayyisarallee hin beeku silaa xiqqashoo odoo obsine. Ani immoo ana caalaa anillee maayii miidhani waa tokkollee hin beeku kan nu caalaa beeku warri nu jala taa'ee dhaggeeffachaa dhimmi sabni quuqama isaa qabu jechuudha. Sabni quuqama kana qabu as jala taa'ee dhaggeeffata. Nuti abbaa murtii miti. Uummata abbaa murtii malee. Siigalee nuti sagalee qabaanneef dhageettii qabaanneef ol baanee dubbanne otoo hin taane badiin intala kana biraa ammallee obboleettii keenyadha jettanii ol fidanii dhiifama gaafachuu taanaan mallee al tawaa xallingi. Bari ishii dhiifama gaafannan jenne nuti ishiin dhiifama gaafattu jenne obboleessa fayyaa. No waan jiru ibsituudha. Yaa waan jiru ibsitee karaa uummataa gortii moo karaa namichaa gortii ishirraa barannee yoo dhiifama gaafattee namicharraan fagaadha jettee waadaa seentee namicharraa ganaa fagaattee jette quba ofii kan tokko yoo tortoree madaa'e tortoree jedhanii muranii darbanii jedhan intala dhalaati dhalaanni dogoggoree ishii fudhattee fuulduraaf yoo irraa waa barattee obboleeyyan kiyyanaa hojii jettee isin filatte ofirraa murtanii darbitanii. You're right. Absolutely. Kun sirriidha. Oromoo dhagaa tollii hayaan dabarree nan balleessin dabarree lolli bagaan dabarree jette Oromoon nan balleessin nan eega jetti. Asitti nama lama amma jaaloodhaan as keessa jira turuun baddullee hin jira kennuun hin jira. Yoo barbaadan Dr. Hamza Lias jira. Namni kan biraan gaaffii yoo qabdu ta'e utuun baay'isiin seeraan gaaffii tokko lama yoo gaaffii sammuu keessan keessa dhufe kottaa gaafadha hin dandeessu. Lamaffaa sadaffaan maccaan waan rigaa kan jedhu ol galchi. Rigaa. Maccaanis yoo jiraate wala galu. Maccaa eenyu lakkoofsa qabatte bilbila yeroo gabaabduudhaaf dhufee haaseen dhufeeti. Maccaa yoo kaaseef ittiin daawwalaanii ani waan tokko qofa waan irratti amane Dr. Magaaleen as jala jirti guyyaa tokko maaliif mucciyoon kuni Mubaarakiin poost gootee naan mucciyoon kuni ergamaani deemti takka haadha manaa waliitiin adda baasuuf itti fayyadamti malee mucciyoon kun jaalala hin beektu jennee dubbannee turre Mee keessa. Juunii keessa sorry. Sanii fi achirrattiin amane waan isin achirratti barraa'ee jiru suni namtichi dhugaa fi dhibbarraa dhibbatti namuma sana namni biraallee gatti shakkamu hin jiru. Sanii fi hangni namaa immoo yoo akkas ta'e malee hin bahu. Galatoomii jaal odaa namni beekaa nama keessa jiraachuun gaariidha. Kunoo maa beekamaadha malee kunoo footoonni maxxansaa xilaa kun amma ni famiti sirriitti. Yaa sirriidha. Amma ni famiti bilaan jijjiirratti. Koolii kana agarree koolii keessa nu dhaqime Mubaarak koolii keessa nu dhaqime koolii istorii keessa nu dhaqe. Ayyee. WhatsApp koolii istorii keessa dhaqe. Ishi qoy. Taganatti qosii namoota arrabsamaa turan dubbatti deebi'ee guyyaa nu ilaalee jettanii waan ta'eef guyyaa sin ilaalee. Mucaa maanaa jarri mucaa isa jedhameeqaaf. Inde wanni Dr. Magaalee galcha nam tokko jalaa bu'aa. Eenyuun? An jala bu'ee si dhaggeeffadha rigaanaa dubbatuuti ishees ol galchadhaati waan Waanichoon buusaa nichoon galan tura. Hamzaan deemin Dr. Hamzaa si galaan bu'aa yoo fedhe hin deemin taa'e.
Dhimmichi waan namni qurrama irraa qabdan ta'a. Turumbadu eenyuun ni jaalladhan moo eenyuun guyyaa nutti mettan? Yaa May 9 okay. Ji'a shanaffaa guyyaa 9/2026 irraa eegale. Lakkoofsa barbaaddu miti kun ola. Eenyuun galchettee turumbaddu? Dr. Magaallee Galchaa namoonni gaafii qabdan ammuma seenaa fixadhaa isin jala gabbuunaa gaafii qabdan gaafadhaa kottaa. Ala kool istoorii isa tette kunoo dira. Okay kaa inni dawwalee fi kashiin dawwaltillee sirriitti kilii godhe itti qabinu garsiise duum godhiiti. Gaafa meeqaa akka ishiin dawwalte gaafa meeqaa akka inni dawwale jalqaba ol deebi gubbarraa gabbu. Meeyiduma sagaliiti. Biyya lama dawwalee biyya lama sadiitti deebitee. Barreeffama ishii deebisi. Koolii ishii jala jiru kan maal jaa akkam nagaa ooltee naada walii. Okay deemayyee. Biyyi taate fakkaata yoo hin rabne natti deebii jedhe. Na dhukkuba mana yaalaan ture. Hoyyee qabda. Eeyyeen dheeraadha kun. Dheeraa kun akkasii bilbilee. Okay, waan barbaadu ergadhe. As deebisi. Bilbilammaatti. Eeyoon kana yaala. Marcos ijoollee siifi kennaan ijoollee teessan nama gaafii qabus nama yaada qabus ol naqaa jala gabbuunaa namni gaafii qabu gaafadhaa asirratti yoo gaafii qabaatu. Tokko gaafiin qaba bon fayyaan isaa kaleessa deengada quban qabu. Haara dhufee sirrii miti fayyaan isaa malee. Kalee suuratti rabsamaa ture namni tokko quban qabu. Ishee bira goranii isheedhaaf lolaa turan. Mammoo barbaadan kottaa seenaati gaaffii dhiyeessaa gaaffii seeraa. Jettu hojjetan. Maa irratti duultu nuun jedhan. Okay. Kana hin. Qoy. Qaba. Kunoo. Akka ta'e nuu gaafadhu. Okay. Mubaarak xiqqoo gaddeebisi. Mubaarak gaddeebisi footoo jalatti gaddeebisi. Footoo jalatti. Footoo. Bakka footoo. Okay. No barreeffama sanatti deebisi. Barreeffama footoo jalatti aanu. Nuuf jiraadhu. Irratti tuqi. Sagalee irratti tuqi sagalee irratti illee tuqi. Okay. Achi footoo fuudheen jiraanis Marcos footoo na bira ni jira. Miriyaam akkam bulte fayyaa keetii jirta. Bootamiin koo immoo kiisii keessaa tuun fuudhuu goraan jettu bilbilte. Amaanu'eel bilbileen ture daayirektii silkiin kaasu takka hidhee yaalaa yoo dhibeef immoo sagaleen kaa'as. Okay, mee gujjee gaafadha Amaanu'eel kun eenyu ishiidhan. Argadhe bilbila isaa argadhe. Bilbila isaa argadhe wanna nama dubbadhe kee. Yeroo siin mana gadhee geeffadhaa siin jedhan anaafis waan bahee jira. Yeroo siin mana kana gadhiifte yeroo mana bakka kaayee baatu bakka siin dhatte amma lakkoofsa argadhee footoo kaafadheen ga'e inni rakkoon qaba. Bilchatti qabnu nan beekaani. Bilbilicha kennuu hin danda'uun. Okay, dhumni isaa meeqa? Dhuma isaa qofaa natti himi. Calluma miutu qabadha. Kamayyuu bilbilee? Miutu qabadha. Miutu qabadha taanaan ba'uu goota. Miutu qabadha. Miutu qabadha. Suuraa miutu godhu. Ittiin asii. Miutu godhu. Faasilaatti miutu godhu hin danda'u. Saddan walee kaas jala. Ittiin asii. Hayyuu baraka. Ishi kunoo maarra jirra. Kun kana mala taati. Komantii ilaali. Barreessi malee naasee nan tanaadha. Barreessi. Hello. Enchufe. Sagalee keessan dhagee bareeda. Mataa kan naqus. Okay. Nuti qabadda. Hello.
Ajajanii miutii qabate. As jala jira barnamichi maal taate? As jala Dawwalee miutii qabate. Callume ammas. Daareetti dawwalaa. Bakka ijoo geenyennaan as jala isirratti daawwata. Ati miutii qabadhuuti ilaalaa. Nan dawwalee miutii qabatala dawwalee kaasee. Callume ammas. Ilaalaa. Nama ajjalaa isin maqaa maartantu dhageetti dawwalee naamana. Hello. Hello. Ajaa'iba rabbii. Marcos maal taate miutii qabatee dhaggeeffataa ramachas eenyu haasaa. amma inni faayida bakka inni barbaadu dhokfamennaan sagalee reefu banti san bani tatte antus bani amma ufiif dawwala amma ishee dhoksu thank you turumban bani sagalee san La nana saani amma ngeenya ngeessatti callume. Okay, okay. Hello. Hello Moti. Moti. Moti ana mubaraki dubbadhu. Obbo Moti dubbadhu. Kabajamoo. Moti. Dubbatu Moti. Moti dubbadhu. As jala jira. Jala keenya kuno. Mootiin jala jira sagalee isaa guutuun banaamna. Sagalee isaa dhokuchuun qabu. Indaa miliksaa jira bani mubee. La isa sagalee isaa dhaggeeffannaa jala jiraati. Don qooroo baay'ee. Dhaggeeffadhaa uummatoo. Kottu na qabsiifta. Waraabessi afaan argan kan nama nyaatu jedhan. Ijoollee gatii kafalchiifta warras jiran warabbal kaabaa. Maal lubbuun hin gaafatu. Mubarak sagalee san irra deebii nu bal sagaloonni isa keessa misira hedduu jira. Achi keessa waa hedduu arganna. Waa hedduu arganna. Maqaa namoota keessa hunda nu bani. Namoota odoo achi keessa deemnu namoota beeynu itti dhufaa jirra ammaa wayi. Argadheera nama tokko argadheera waan ta'eef tiktookii isaan nan qabaas laafisi. No inti ni godha eenyu namni yoo inni bilbilee galaan kaasiin kana booda. Garaa haadha isaati haa yemmuu. dhiis rakkina qabu lakkoobsaa jira waan ta'eef rakkina qabu dhiisa. Lakkoobsuma sana poolisiitti laattaa utuma badeeyyuu lakkoobsa kana guyyaa agasii eenyu akka qabate. Yes. Tiimoobilii deemtee baasuu dandeessa. It's very simple. Poolisiin hin baasa. Poolisiin ni baasa eenyutu bara hanganatti fayyadamaa ture. Waajjiruma poolisii deemte. Waajjiruma poolisii deemtee sooshaal miidiyaa irratti namni kun biyya shoror keessaa jiraatti nan amma dhattee immigireeshinii nama qarqanii mana isaan koo akka inni gaafatu. Hin dhimni immoo kana. Waan hin ragaa nama fidaa jiru kana hundumaa sababa isaatti namni biyyaa dhumaa akka jiru hunda dhannee mootummaatti himnuun mootummaa biyya kanaatti Ameerikaatti. Hin dhiisuun oofisiin deemaa nama Obbo Mootii yoo ajjala jiraatte hootuu nagayaan dhiifama gaafadhu ana jii cephuu buufadhu asii achi immoo yoo wanni takka sirra geesse akka naman komanne waan sitti as deemaa jiruuf naman komatiin tana booda bilbilaan biizii nu godhuu fi kanaaf hin qabin hootu afaan Oromoo dubbanna akkuma duraan shira xaxaa turte hootu shira xaxaa turte hootu hiifi. Yoo san hin taane bilbilaa ooltus wanni ati jijjiirtu takka hin jiru. Mootii. Namichi dhiiraan na ta'u. Mootii dhiira akka keetii diina wajjin dubbadhu. Widdee wajji malee naasa widdee ispiikara kaayif. Maal qotti goota bannaate. qo'e akkasii baasa. Inaa sotu. Sabani sagalee sabani mubee. Sagaluma isaa nuu bane. Gaafa gadi baatee uummata Oromoo rabsuu gaafa wallagga shanee jettee koomentii barreessoo
dhiiruma fakkaata amma naa sottu anaa wajjin sagalee sun qofti dhageettaa. nama ni gadi fachiista wala jira Nuti beekan Rikoordi si godhata. Waan bada waan dubbatee bada. dhaabata. muutishi Yaa dhaggeeffadhu sagalee isaa takkitti tana fuunee yoo Oola. akka sagalee ditaaktii yoo godhamte jedhee mu sagalee isaatiin qabamuu danda'a lakkoofsaa anaa wajjin jechuudha. gaxxan taate Odoo lakkoofsi kun waatsaappii fi wanni kun hundi bade waraabbanni harkaa qabna. Sagaleen tun yoo ditaaktii godhamte walaa isaa miti akkoon isaatu qabriyyuu ni baafama. Saniif immoo dhokattee hin baatu wal dhungachiise Isa hojjeteetti erga bar. nama inda wala akka dhiyaatiin haa sottu qoy inda hum daarektiisii da wala sanaan nagacha ammas daarektiin da walaa fi yoo jala Sagaleen akkuma ammaatti too mubaarak kamisa uyye Innis aaree akkas ta'a sagalee isaa bani. kamisa uyye sagalee isaa bani mubaarak. Sagalee isaa bani. Yaa galchaana galcha sagaleen isaa Sagaleen keessa akkuma waa ammaatti hedduu ta'a jira. banamu turumbadu. Yap itti fufa yaada kanadha sagaleen isaa alumada al tokko dhiifama qoya nanda wala Your jira call has been forwarded to an automated voice messaging system. nyaataa cufu mubaarak 28169 nyaataa cufu. Jedhe mubee hin bilbiliin dhiisi. Waan barbaadde ta'e. Mootiidhaati. Okay, si barbaannaati yogguu takka nu dhiyaachuu ni dandeessan. Oh, WhatsApp. Okay. WhatsApp amma irratti daawwali Mubaarak. Okay, ayyee jalaa kaasii waan uummanni si gaafatu nu deebise. maati toki Akkuma Mootii. nafatu sheer godhaa mana sheer Mootii. rabbii jiraati. mooti Dhagaan jira. akkam jirta Haasaan baay'isanii waan na gaafatu na gaafatu. hasan baay'isidin jedhee sodaachisa kee ayii lakkoofsi koo guuteera maanaan dabaliyati sodaachisa kee dhiisi dhufuu dandeessa akka dheen gaddaa kottu Mubaarak qabbanaa. sin sodaachisu akka dheen gaddaa kottu atara Eessan dhufa? bakka dheen gaddaa dhuftee deebitte Lakka gootu. Mucaan keeziin hojjetaan keeziin hojjetamee fi faammasiteetti waan bira waan isin barbaadu jira. ummata wallaggaa Yaalii jira. maaliif shaneedha jettee arrabsite akkaawuntii mooditara qabdu mana mareemaati kan koodhiisi soba hayyee gastii marqosirra kottu Asumatti na gaafadhudha. Akka godhi. footoo marqosii fallichoo footoo ijoollee maaliif itti ergaa turteeti hojjettee ishi waan barbaadan itti naasaa tolumbadu itti naasaa Mootii akkam nagaa fayyaa? Mootii Gaaffii nagaa. gaafadhu. Fayyaa nagaan baay'ee. nagaan baay'isinii nagaa gaafadhu Hayyee jedhe tolumbadu dhiifamaa wajjin gastii Maarkos dhufuu ni dandeessaa ta dura. Asuma gaafa si dhagaan jira bar gaafadhu gaaffii. Gastii dhufuu ni dandeessu. As kottu kastii kottedhi. Uummati akka jirutti uummata Tokki barbaade. Oyi Marcos. Tiktookii mana Maarkos kottu dhiifamaa wajji gis takka waa si gaafannaa. Mootii. Mootii. TikTokii Marcos irra kottuu waa si gaafanna siin jedhani. Asumatti na gaafadhu tiktookii amma tiktookii irra hin jiru na gaafadhu waan barbaadde asumatti. Achuma haasaa gatu rumbatu. Mootii dhimmicha ka deemaa jiru ishuu ka ajandaa uumaa jiru ka nama waliin fixaa jiru bakka itti nama sagalee jijjiirattee itti nama arrabsite warri wallaggaa akkas shana jettee ijoollee xiqqeessite Oromoo addaan qoodde uummata wal nyaachifte asirratti tiktook irratti malee wasaapii keessatti miti dhiifama wajjigis akka nu kottas. Soba kun ragaa fiti soba namni wal nyaatis hin jiru namni wallaggaa sagalee keetiin na bira jiraan sagalee keetiin harkaa qaba. Kootu na falmi yoo soba jette yoo soba jette dhaggeeffadhu. Turumbadu sagalee kootti maal goota nuusi ban ergadhaa jalaa dhaggeeffadhaa naa seenaatiiti. Mubaarak obseet mootii dhaggeeffadhu sagalee keetiin harkaa qabaa soba yoo jette aan bakka sagalee itti ditaakti godhan geessee sagaleen kan akka soban ta'in si garsiisuu hin danda'a. Dhugaadha maal goota amma dhugaadha. Ana jedhee ana godhee maal goota gaa. Ana jedhee ana godhee maal fidduu. Okay maaliif goote? Keeziin hojjetameera. Mucaaf amma suu barbaadde keeziin hojjedhu jette jalaa dhaggeeffadhaa kasen fammaste kalaasii. Okay waa dhimmicha
Okay, wanni nuti barbaannu akka ishiin famastuuf kanarraa rakkoon qabnu haa famastu intala Oromooti rakkoo irraa hin qabnu. Maaliif Wallagga Shanee jettee maaliif ilmaan Oromoo addaan qooduu barbaaddeeti? Maaliif maqaa diinni itti Oromoo yaamtee Oromoo dhuunfachiifte? Soba kuni kun soba nama addaan qoodamu sin jiru namni addaan qoodamu sin jiru kun soba olola kun soba. Sagalee ati jettee na bira jiraa sagalee ati amma haasattuu fi sanillee fuudhee lachuu yoon geesse sagalee kan keewwate yoo maal jetta? Waan tokko wanti hin jedhu hin jiru wanti itti gootu tokko hin jiru wanti itti fiddu hin jiru iyyitee lafa laftee dadhabdee dhiiftu. Dhugaa rabbi naamani mooti akkati jettu kanaa miti taayi boru ni boochaa. Aki gudaan kee sodaachisi albaati. Maana sodaachifta. Wanti hin jiru sin jedhaa bara. Yaa anumaas hin godhu seerattu waas godhu anumaas hin godhu dhugaa baanta. No rakkina qabu. Qoya. Marqoosii fannichoorraa maal qabdaa fi annichoorra xarsii jettee barreessitee Marqoosii irratti Wallaggaa jettee barreessitee itti ergite. Qoya. Akka godhi. Seeraanis kottu, ololaanis kottu, fuuba tokko narraan qabdu. Dadhabdee dhiiftu. Rakkina qabu. Rakkinati Marqoosii dhaggeeffadhu. Kan koo rakkoon qabu. Kan koo rakkoon qabu. Amma itti na jiraattu, mucaan itti na jiraattu, mucaan itti na jiraattu feemmastee hojii keessanitti deebi'a amma oduun isaati. Mucaan rakkisina. Okay, ati mucaadhaaf yaaddeetti immoo amma akka nama feemasummaa hojii tana Tapatameera maal gootare yoo taphatame. Qoy torombadu ana hojii kun. Yoo itti taphadhe maal gootare maal fiduu dandeessa sooyyee. Darbe dhiise amma. Amma si taphachuu bandeema maal fiddan siin jedhee. Itti taphachuu bandeema biran jira ammala fidoo si banu. Maal goota? Wanta gochuu dandeessu jira. Amaanuel kees, Jinnii kees, Jaankaa kees bilbila hunda qabaan. Geesse seef godhi si'ana. Seef godhiin siin jedhe si'ana. Akka dhiiraatti na wajjin haasa'e duraan kenniin tortora. Badabbula duraan maan kenniin amma eega hundaan kennee barre. Deesi qabaddu. Rumbaddu asuma. Information sana amma si bira jiru nu ergi. Ani nama nan deeman. Gaazixuu dhugaa rabbi. Ani seerri gaafachuu ta'e sammuu teessaniiti. Dhaggeeffadha. Marqoosii fi hannichoorraa maal qabdaa footoo jettee viidiyoo jettee arraboo jettee irratti Wallagga Arsii jettee ijoollee barreessitee mucaatti ergitaati. Kagootu. Amma duudhiisi Marqoosii jedhi turumba du'e naqasasaa. Okay, ati mootii eenyuti mee? Ati mootii eenyuti? Oduudhuma TikTokitiisi. Naqasasii annan dhufa. Ati maalirraa qabdaadha malee Marqoosii fi turumba duubi hannichoorraa maal qabdaa viidiyoo jettee mucaatti ergitaati. Isa qofaa miti anaanuu gaafachuu. Kennoofaa. Ina miraan qabne hin dararinaa, hin rakkisinaa, obboleettii durbaa qabdu, haadha qabdu, mucaa kana hin asirraa. Mucaa kan dararaa jiru barsii. Sii barka mucaa kan dararaa jiru. Mucaa kan nama harkaa balleessee Wallagga rasiistee dhaggeeffadhu Ameerikaa bitanii ammatu waan uumaa sitti fakkaatin biraata. Biyya ishee biyya ishee jiru. Adaraa naasee adaraa annanaa saa dhaggeeffadhaame. Adaraa dhiisaa mee dabalinaa kennaa sila waa meeqa ture. Mootii waa tokkoon si gaafadhaa mucaa kanaaf yaaddaati. Ati mucaa kana lubbuu ishee balleessuu barbaadaa jirta Mubaarak dhaabii jireenya ishee jiraattu mucaa kana dhiisii Oromoon itti duultan mucaan. Hayyee ookee dhaggeeffadhu gaa ishii dhaggeeffadhu gaa ishii tole nan dhiisa. Ishii dhaggeeffadhu gaa ishii tole. Ati dhuguma yoo dhuguma dhiira akka dhiiraatti dubbadhate maal si diddee jennaan gidduu kana rabsaata. Dhiirummaan qabdu maal isa kana maa dhiirummaatu qabatte immoo sitiziinii ta'a ana baqataa biyya Arabaa keessa jiru wal arguu sodaattu dhuftee kaatee deebite. Shintaam. Situ namoe rakkoon qabu baga namooti. Lakkii hoo ati immoo situ mootiidha malee ati maa hin danda'amtamaati. Nakasasudide koya Marcos nakasasudide mucaa kana ajjeesuu barbaadaa kan itti gaafatamu Marqoosii fi Mubaarak Musammaati. Mucaan kun boriyyoo of ajjeefte ofin ajjeesa itti waan ta'eef yoo mucaan kun of ajjeefte ati bakka si of ajjeesi inni sun Ajaa tortora of ajjeefti koy of ajjeefti kottu inuma iyyuu obboleessaaf obboleetti
Atimmoo ijaafa daamiidha. Kan itti gaafatamu mootii kan antalli kun yoo waa tokko taate. Maariyaam waa tokko yoo taate itti gaafatamu. Mucaa kana dhiisaa rakkina seelaaltanii ittiin taphatina haa jiraattu. Rakkinni kee maali? Rakkinni kee maali? Ati kan mucaa kana gidduu kana rabsaatu sagalee kee qabaaman. Ishi isiidhaaf yaaddaa'oo dirqama yoo na hiisiste malee mucaan kun hin ta'u na hiisistu malee. Ma sagalee kee qabaa siibanu. Namni mootii koo jiru kun isaa haa bool darbu jiru kun. Mirga see. Koy isaamiti koy. Haa jiraattu. Lubbuu seen balleessi. Namni lubbuu si balleessaa rummaasi mucaadha jaallattu dhaqxee hiisistu malee yoo hiisifti malee sareedhaati harreedhaati dhaqii mubaarikiin hiisisi akka kana jedhamu dhaqii kan jedhaa la bobaa'u ana doolaara 3,000 ergaa dhaqii hiisisi jedhee ana moosi. Milkooftee taaree. Shirri akka inni milkoofne anarratti argite akka shirri akka agam ga'u Ameerikaa miti intina akka kokeetii keessa jiraate akka gadi ba'ee mistirri anan dhokonne shirri natti qotame ji'a 2 guutuu mucaa kana erga mana fadiilaatii baaste amma hadhaa akka sareetti olii gadi deemsisaa turte jechuudha. Garuu milkooftu filmoo gara booddee namni na tuqee milkaa'u bara haqan qabaan. Gadhiisu ayyeenan gadhiisa. Ishi maal wayyaadha eessa si geessu? Mucaan gadhiifamu hin jirtu. Mucaan kana hidhaa seenti hidhuuf deemna nuti mootii siifishillee ni hina itti wanjilanyaadha. La poolisii waameen jira liisi qoy poolisii waameen jira amma poolisii waameen jira turumba dhiise amma poolisiin dhufuttee haxeenu maal jettee bolesso eessa si geessu nama qabdaa asii. Isee gaafadhu lafa warra baadiyyaattu isee gaafadhu ana ilaalatu. Mootii shaachuun bakka itti barbaadden geessa jechuu barbaadeetanii. Sitti maan jira bara. Eessa Amaanuelitti geessu. Infuda narka la ammas akka baranaa sana fuudhee bakka ta'e geessu gaafati dhaggeeffadhu sittani ma gaafati mucaa kan dhaggeeffadhu gaafati mucaa kana fuusiftee dhaggeeffadhu gaafati mucaa kana fuusiftee mana ijoolleen durbaa jiran sittani ma maqaa barbaadde geessitee galchitu anis si wajjin hin jira achiin dhaqee argaa ture achitti maal jetta gaa kana mana Amaanuel geesseen dhaqee mucaa kana ilaalaa ture maal jetta amma kana sammuu keetta badde Ameerikaa dhaquun araadaan nama godhu. Ameerikaa dhaquun araadaan nama godhu. Ati achi baaftee geessitee foon haadha kootii boromtamuu isaan dhaqee argeen bakka ati geessite sana. Baala geessanuu sanuu waa inni fakkaatu bineensa fakkaata bara nama fakkaatu. Inni yaada amma kana koo seeraan deemna mubaarak bakka irraa cufii. Atamma dhufte harka kennitu moo kennitu tiktookii irratti qoyi turumbadu gaaffiidhumaan gaafadha. Okay, wuddee nuuf itti macaawachaa keenya ta'a macaawachaa ijoollee taata moo bootoo keessa galeen kee fuudhameera hundisaa. Dhuftee dhiifama gaafatta uummata Oromoo. Akkasiidha. Dhiifama mirga sii kenneera waan barbaadde godhi garuu mucaa kana garuu beekamtii fayyadamtee horii fayyadamtee. Mucaan salanii ilma sharbiidhaa ilma dhadhoo. Sali saricha mucaan salanii mucaa taasisu maali? Otokos fayyadamee sagalee fayyadamee mucaa nama waaqayyo uume. Mucaa harmee waaqayyo ilma namaatti taphate. Kun ajaa'iba waaqayyo maqaan balleessin. Sagalee kooti taphate. Mucaa namaatti. Ani garuu gaafii akkasii qaba mootii. Mee uummata kana duratti ati ilma wallagga taatee gaafa waan akkanaa uftee shan wallaggaa jettee gaafa irratti barreessitu maal sitti dhaga'ama? Isa kana fudhu waan hin beekaati. Fudhu kunu. Maal sitti dhaga'ama? Ilma wallagga taatee gaafa utuu haadhi kee fi obboleettiin kee biyya keessaa arragamsatti qalamaa osoo jiranii gaafa dhuftee ilmaan shaneettee ijoollee arrabsitee mucayyoo kanaan gargaaramtee mucayyoo kana nyaachiftu ati ilma dhiiraati Ameerikaa jirta biyya guddate jirta tokko mucayyoo kana balaa keessa buustee jirta. Lammaffaa ofii keefillee jaallatu jibbitu nu woo beekumsallee dhabne qarshiin dhabnu waan kun yoo seerri namni kun waan gaarii godhe yoo jedhe itti gaafatamna. Uummata keenya biyya keessaa dhumaa jiruuf itti gaafatamta. Lammaffaa ati ilma wallaggaa taatee gaafii guddaa sii qabu kaayyoon kee maal taanaan ijoollee shanee wallaggaa. Maarqos dhaggeeffadhu Maarqos ilmi namaa waa balleessa tarii itti balleessitee naan footoo keetiif hannichootti barreessee ergee arrabsaa ture ta'a nan gaafadha. Maarqosiif hannichoo maal si godhan ishii mootii? Gaaffii tokko fedhee tokkotti dabarra. Ishii. Maarqosin sagalee isaa mootiitiin gaafatu waan barbaade na gaafadhu Maarqos. Maarqos gaafadhu waan barbaade. Gaaffiin qabu fitii okay. Ani gaafii ani sii qabu.
Ati ilma wallaggaati. Akka dhagaartus akka nutti himamettis akka informationiin kee asirraa amma Google akka ilaaltu illee akkaataan maasaa keetii illee adreesii kee hundi argadheeran. To be honest. Google goote. Anamma gaaffii sii qabu. Gaaffii ani sii qabu. Dhaggeeffadhu. Oh, professional way ni sii qabu. I'm gonna ask you professional way, bro. Hold on. I'm gonna ask you in professional way. Hear me out. Dhaggeeffadhu. Ati dhaggeeffadhu obboleessoo. Marcos, TikTok hin dhufa jeeqooyi. TikTok hin dhufa jeeqooyi haa dhufu. Kootu jin. Garuu sagalee isaatti nu bani Mubaarak please ganaa waa baay'ee. Agatutti nu banaa deemu. No. Kenna akkana miti. Ndogogorin. TikTok isin dhufaadha. Dura nurraa bu'aa kaati. Narraa bu'aa kaati. Sana booddee sagalee isaa eessa dhaqa? Eessa dhaqa? Widdee akka qabneet. Aboo widdee sobaas widdee. Nannu fayyadee amma waan hirkaa qabdu duraa dubbachuu barbaachisaa turumbadu. La ilaha illallah. Widdee na as dhuftu enne. Ay widdee. No dhuftu. By the way. Si sodaachisaan jiran amma nuftati. Dhugaa Waaqayyoo lamaan isaanii dhufuu qabu. Yoo isheen uummata kanaa jinna gaa buusna yoo jette dhuftee amma tokko irraa qulqullaa jira haa dhuftu. Turumba dhufi daamcha yoo. Nuftu mooti. Baka. Oya mooti. Munni nuftu naan jedhana yoo barbaade nufaa si sodaadhe nufu. Asinaasa nufu. No rakkina hin qabu. No way. It's okay. Dhufee dhiisis rakkina hin qabu. Achuma ta'ee haasa'u dhiis. Namichi sodaata maali dhuba? No. Maal godha sodaatee miti. Nama waan barbaanne gochuu dandeenye yoo Waaqayyoo jedhe. Yoo sodaata itti naasaa. Dhaggeeffadhu obboleessoo. Akka tamma waan gootan hin qabdanii hoomaan fiddan jette miti. Na dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu bro. Sagalee isaa qaba guyyaa jammaraatii kaatee akka itti qabatte akka itti reeppii goote mucaa kana fe'iisee malee akka itti. Amma isa irraa gaaffii ani gaafa naa deebisi. Footoon qaba dhiisa. Gaaffii ani gaafa naa deebisi. Guyyaa jammaraatii kaatee sagalee kee qabaanis akka itti taphatte akka itti horiitti fayyadamtee beekamtiitti fayyadamtee mucaa kana hoteelatti itti geessitee gudeedde beeka. Maaliif rekoord No ilma wallaggaati isa bakka dhalootaa isaa wallagga. Hin beeku ijoolleen beeku hin fiddu isaan hin fiddu. Rakkina hin qabu. Isa kanammaa akka itti finnuu qabna. Akka itti paaspoortii isaa finnuu qabna. Nama kana hin barbaanne jenna dhaggeeffadhaa. Jaalodha hundi keessan. Dhugaa Waaqayyoo isa jiraata. Dhaggeeffadhaa. Namni kun dhaloota isaa eessa wallagga keessa eessatti dhaloota bira hin geenya numa immoo ga'ama. Kana quba qabaadha. La footoo sana nama qabdu dhiisiti. Maal footoo godhatoo footoo hundi isaa qabu silkii isaa qabu hundi isaa qabu. Amma Badduu deebisaa turumbadduu deebisaa. faajjitamoo dhufaan jirtu mooti. Ilasitti miirame. No, rakkina hin qabu. Amma dhaggeeffatu nama dhaggeeffadhu. Waan barbaadde godhi. Garuu Maariqoosis mucaa kana eessaan nan jaalladhe jedhee haadha manaa isaa dhiisee mucaa kana jaallateera. Maariqoosatis haadha manaa keetti deebi'i mucaa kana dhiisi. Hennu atis mucaa kana jaallatte. Amma dhaggeeffadhammaa. Amma muudiin qabatini kottu. Inni kun bada aasaadha gainaa softe. Dhaggeeffadhu. Maariqoosis mucaa kana jaallateera. Obboleessu. Nun amma aasaa ijoollee aasaa. Kennoo Maarqosti jaallatee? Abboo Mubaarak maan nama jeeqaa. Bal'aati qoy. Dhiisaa dubbatu Maarqoos. Adubbatu hun jedhee man. Kanaaf. Elama. Mubaarak Amma osoo ottooti dhufee bakka Maarqos irratti naa eegaa. Dhufaartaa molfaan jirtu. Mubaarak mootii akka gootu dhiifama. Inni fujjatee walli siin gaafattanii waan jedhee nan cufaafani jedhan. Nagaa buufne. Fembiloo godhaan. Ila akkas Fembiloo goona. godhaasi. Mubaarak akkas goona. Mubaarak takkaan. Mootii akka gootu mootii as kootu Maariyaamiinis. Mucaa nama reebbi gootee mucaa nama gudeeddee sirakkisaa dhiisatis haadha manaa keetti deebi mucaa kana gudeeddeetta daffarteetta dhiiga rola laafteetta harma see ciniinteetta footoo seen qaba. Harma see ciniinteetta bobaa see ciniinteetta harbaa see ciniinteetta footoon seena bira jira dhiisi jireenya keetti deebi mucaa bilisa babbaasi. Maariyaamin fida. Adivartaayizii hojii hojjetattu warri jireenya keessanitti deebi'a mucaa kanarraa bu'a. Ani immoo mucaa kana wajjin haajaa tokko qaba. Mootii kennoon isin jaallate mucaa kana. Dubbii qoosaan godina. Dubbii akki Mubaarak bar. Dhaggeeffadha. We not joking right now. Amma jandaa jijjiiraan jiran. Dhiifama naa godhaati. Dubbiin kun dubbii sireesidha. Dubbiin sireesin maal? Nuti waa'ee dhimma Maariyaam irra hin jiru amma. Inni waa'ee mucayyoo irraa haasaa jira. Maariyaamin nu akka itti sirreeffannu qabna, akka itti gorsinu waan qulqulleeffannu qabna. Ati jettee miti. Siin garuu tokko sababa keetti namni biyya keessa akka inni ta'aa jiru beeki. Sababa keetti mucayyoon kun seerata akka dhiyaattu beeki. Lammaffaa yoo xinnaate lakkoobsa keetiin yoo kan biraa dhiisi lakkoobsa kee waajjira poolisii ani borganama deeme eessaa dhufe
Kan biraadhiisi USIS hin deeman borga nama kee. Dhaqee lakkoofsa kanatu biyya jeeqaa jiru goolaa jira waasu deemaa jira lakkoofsa waasaa hin nan gaafadha. Ofii keetii akkatti bilifatti faranjii taasanii poolisii taasaan dura bariiti. Rakkina hin qabu. Isa kana waliin ilaalla. It's okay. Isa kana waliin ilaalla. Lakkoofsa kee argannaan is very simple. Piikchera kee argannaan is very simple. Waan kanaaf immoo ragaan hundi keessan quba qabaadha. Viidiyoo sana immoo naa ergi Mubaarak waan amma information hundi yoo rabbii kee sodaatte amma kana keessan naa ergi. Right now. Lakkoofsa isaatii hojii waraabessi. Lakkoofsa argadheera. Piikchera lakkoofsa isaatii hojii information waan inni haase sagaleewwan isaa sana sanni itti haasaa ture sana guutummaa isaa amma wasaa turte naa ergi. Annichoo achina guddisamee warri modeteraan tokko annichoo ta'e fi namni wasa qabdee. Marcos ifama takasti Mubarak akkas goona tapha gochuu dhiifdeeti. Amma dhufaan jirtu miti ati Goya itti cufatanii sagalee isaa banaafanii inni nuftu mootii. Sitti maan jira baraan. Dhufaa jirta moo dhufaa mootii. Yoo barbaadde amma sangaage yoo barbaadde amma namni ilma namaati ala biratti eenyu nu sodaadhu an. Abbaan barbaade dan sodaadhu. Tokkoffaa ilaali Mubaarak asitti waan akkasii ilaali Mubaarak tokkoffaa as Ameerikaa taa'ee suuraa namaatiif hojjetee akkanatti miidiyaa irratti maagil gochaa ture seeraan akka gaafachiisu beeka. Suuraa koo eenyu tayyame suuraa keessuma an Ameerikaan jira eenyu akka suuraa koo suuraa nichoo si ayyame suuraa intina akkanaabbartee miidiyaa irratti akkana nam uummata walitti naquun sababa keetti namni biyyaa wal fixaa jiraachuun kun tokko. Okay. Namicha atamma waa'ee biyyaa dhuftee dhiifama gaafattamu waa'ee biyyaa dhiifama dhuftee gaafattamu gaafattamu carraa dhumaati kun. Waa'ee maal qodhiisi? Waa'ee nama biraa dhiisi. Dhuftee waa'ee biyyaa dhiifama gaafattamu dhiifama gaafattu uummata kee arrabsiti. Uummata Oromoo. Biyyas kami. Uummata Oromoo shanee jettee arrabsiti. Komeentiidhaan. Biyyas kami. Uummata Oromoo arrabsame jiru soba. Handafarame Miriyaami. Mana kennaa jalatti shanee isa jetti sana dhuftee dhiifama gaafattamu gaafattu. Waan mucaa durbaa horiidhaan goomistee biyyaa fiddee daffartee hoteelatti dhimmichi haasaa jirru dhimma mucaa durbaatii miti mucaa sadii dhaqee of eegdee nuti haasaa jirru. Sagalee jijjiirattee Wallagga guutuu isa Wallaggaa Wallagga shadee gaafattamu hin gaafattu. Bakka isa Wallaggaa arrabsitee dhiifama gaafattamu hin gaafattu buleessa. Wallaggaa nama gaddaati. Isa dhuftee Wallaggaa arrabsitee. Okay, yo Wallagga soba jee wuddee as nu fidi wuddeen mooditarri mana Mubarak waa'ee kootiin sitti deebinaa naafatti lakkoofsa kee fudhee si dubbisa lakkoofsa amma si dawwaleeni lakkoofsa kootiin si dubbisa isa Wallagga arrabsite raa dubbadhu waa'ee kootiin fudhee dubbadhu. Mubarak isa gaafii gaafannaa wanti gadi dhiifta. Mucaa Wallaggaa horiidhaan goomsitee fiddee dereebii goote gaafadhu anis nan gaafadha. Ishi dhiifaman gaafadha kanas as ba'e. Qoy tole galee qoy turin badu. Ani dhiifaman gaafadha rakkoo qabu intala Wallaggaa fidee rakkoo irraan ga'u kootti dhiifaman sin gaafadha inni dhufee dhiifama gaafatu. Kottu mooti. Dura kottu jingaas. Dhiifama qabaate kun. Nan gaafadha si biratta akkati barbaadde gaafadha kottu. Wallaahi. Dhiifama sabaan gaafate dura isee jilbeenfadhu dhiifama gaafadhu isa harma seerra qiniinte. Ishi ati kottu gastiirra kottuuti si birattan jilbeenfadhe dhiifama gaafadha amma. Ana biratti miti achumatti gaafadhu. Bira jira jarri walitti nagaa qabaan. Isee mobilisa baati. Ayyee qoy turumbadu dhumeera qoy turumbadu dhufuufi. Ishi intala Wallaggaa dhaggeeffadhu kaa kunoo na dhaggeeffadhu kunoo dhiifama gaafataara. Intala Wallaggaa intala Oromoo sitti taphadhee si gatuu kootiif dhiifama guddaa si gaafadheera. Mariyaam dhiifama si gaafadheera. Dhiifama guddaa. Sagalee dhageessi kaa. Okay jetteetti kun namooti. Hey, wal bira jiru. Jarri wal bira jiru jarri. Maasi galchee waan akkanaa. I'm sorry. Ay good. Good koon hojii jedhamte. Aboo namni kuni
isin dhuguma akka jedhame janduu barbaada harki bidii Mubaarakaatu murotakka. isuma dhuguma janduu fi artuu irratti fakkaata amma No, Mube. I'm serious. kalaas nuti qabannaa nurraa waan sila dubbataa turte Waa irra kan raabatu. dubbatti deebi'u na gootaat dhiisii siin jedhe bakka Okay. dhiifne እሺ ሞቲ ana marqos wollo laarraa naan rabsaa olee atama kottuuti dubbii irraa gabaabsi Gaaffisi gaafadha Mubaarak. እሺ Ati eenyu reepi gootee biyya horiidhaan goomsitee biddee miskiina itti eenyutti taphatte Meeriyaam miti Meeriyaamin ifa gaafatti. gaafadheen kee dhiifama Arrabsite naan jette qofa uummata wallaggaa fi dhiifamaan gaafadha soba uummata arrabsamis hin jiru nama arrabses hin jiru soba. mootii koo dhiifama godhetiin duddaati galgala hin fayyadamta yoo fayyadamaa gatte boronsiidha walaamu Bishaan fani Yuusifa. Bishaan fani. dhugaa jechuun akka nama dhugeetti dubbataa harta kaa dhiifama gaafadhu naan jette gaafadhe uummata wallaggaa iyyuu dhiifama gaafadha jilbeeffadhe Ati namatti balleessite dhiifama gaafatte miti. ati immoo kottuuti Immoo uummata wallaggaa natti balleessa hin jenne uummati wallaggaa nama isa hin dhageen jeen gurbattiisee Maariqoo jedhan kana waanuma tokko duufaan. kunoo Maarqos dhaggeeffadhu Maarqos Maccaa kennoo nama danuu jira jaalgodaa nama guddaa fa'i jira sirra uummata wallaggaati. Tokkicha boon namni guddaan beeku uummata wallaggaati isaan uummata wallaggaati kan arrabsame uummata wallaggaati attana nagarre nama arrabsame nama isaan fidiiti isaan dhiifama gaafadha eessatti agartee fidda isaan. uummata wallaggaamu Sodaachisuu hin dandeessu mucaa daffarte mucaa sin gargaara jettee. Kottoraa sakkaaraa deeme akkuma ittiin taraa deeme hin blookne. Amma inni dhufa ofii dhufa sagalee isa ittiin nu babbaneechi keessa ministeera hedduu argannaa. Akkasuma widdeellee naa dhuftu wanni tokkollee nu ifa bahee Magaala xiqqoo Texas keessa jiraataa telefoon isaa gundaa walee Texas keessa jiraataa Texas immoo heerri isiitillee heera jabduudha. Saniifuu ragaa Maarqosii waan inni achi ergee Maarqosiif ergi inni mirga qaba. Maarqos isa kana suut godhuu fi mirga guutuu qaba. Of course. Suuraa koo akkamitti biyya Arabaa rooli gannaannessaa ture kan suuraa koo hojjetee jechuudha. Telefoona waliitiin screenshot godhii fi kaanis download godhiitti ergii fi. Bineensa irra kaa'ee maal godhee hojjete waan ta'eef itti gaafatamummaa fudhata seerri yoo jiraate maa. Isaa seerri isaatiiti seera ajaa'ibaati yoo nama ajjeefti dur akkasuma sanas ajjeesu yoo harka murte harka muruu turanii waggaa 5 achi keessa jiraachuu ture Texas keessa seerri isiitii tokkoo fi tokko. Yeah, of course. No, biyya kana keessatti Ameerikaatti bari nama antiraa gochuu dandeessa garuu nama tokko suuraa namaa ayyamaa namaa malee fuutee akkanatti intinaa gootee miidiyaa deemsisuun tokkoffaa mootummaan akkamitti akka yemmuu beekun hawlaas qabaare seerri waan jiru waan seerri baasuudha. Amma jara keenya Mariyamaa nu fida Mariyamaa waan gaafannu qabna. Amma namichaa wajji dhimma keenya sana booda namichaa wajji malee ishii wajji miti. Mariyamaa kootu yoo fudhattee jiraatte stiil namichaa wajji jirtamoo uummataa wajji jirtatti gaafachuu Amma barbaanna. gaafiin qaba isheen dhuftu yaa nama tokko buusaati galcha. Mubaarak sagalee nu bane agas iddoo ati. Sagalee bakka itti dhaabdi isin irraa kaasi nu banaa deemi. Namoota isaa wajjin hariiroo qaban hedduu argannaa jechuudha keessaa. Sagalee hundan fudhataara dhiifama waatsaappii kottan dabarfataara maaliif balleessuu Okay, dabarfadhu ayyee. Mariyamaa nu fiduu dandeessaa seen ijiin kottu. Inseenti ayyee inseenti koyya sagalee wasakticha bilookii godhee keen fudhataara taa'ee footoo isaatiin gadhiifama yoo rabbi jedhe taa'ee appideetiin godhaaf taa'ee guyyaatti qoshaasha annanne heen Maarqosiin utuu arrabsee dhiisee yaa ta'u annichoo miskiina fidatee ta'a bira teessi awwaanan dubbadhuun harkaa badee bar si'i jedhu an akkamittan tuman nama arrabse akkamitti nama ergeemu waan. Ammaree odoo si isin jechuu baannee wayi fiddaa reekkattu. Ammas hoo jaalattee fidde akkatti si fichisiisuudhaaf goone san hundaa'u akkasitti hubadhu. Rabbi haa qabaasu anaayyuu haa qabaa boleessu anu nan barbaada namicha kana. Meerre Maariyaamii maan finnisin gaafiin gaafa dhufu waan matana nyaata. Fidaa please. Saatiin irraa deemeeraan rafuun baay'ee bareedu taa'uun bareedu. Anama gaafiin ishee irraa qaba. Tokkoffaa gaafii sana gaafachuu fuuldura garuu suuraawwan ammaa kana waan amma agarsiisaa turte ammaa kana suuraa inni hojjete kan koos kan innichoos atiin kan kannoo hojjete kan maccaallee hojjete
kan biraa kan eenyu hojjete? Kan keellee hojjete? Amma Mariyamaan ofi daaree guddee kennaan dhufuu diddee yoo diddee maqaa biraatti yaafnaa kootti jaan. Maqaa ishee irraanfattee intaloonni rifatteen saadhaa irra laalinaa. Akka jirutti jechuudhaan turuun baddu. Waan isheen achirra aqanaabbartee gochaa turte guutummaan guutuu kan mucayyoo kana namaa wajjin wal nyaachisaa ture isa bara. Isheen amma kana ture intaloon doomaadha. Doomaadha moo gowwaadha moo? Intaloon gowwaadha. Nama akkamitti ishiin? Kunuu doomaadha bar biyya guddatte keessa taa'ee Ameerikaa keessa gochaa akkasii kan godholii gadi deemtee waslaattaan kuni. No ishiinti yoo gaafa akka suuraa aqanaabbaree hojjetee fi fiddee qal'oottee fudhee bira kaattu. Akkamitti sammuun kee kana gowwaadha nama maraatu nama gowwaan akkamitti deema sammuun kee akkasuma. Kiyya hojjetee moo kan jettu macha kanatti poosti goote sana isa hojjetee ergeera bara. Taada guutummaan akka achirraa ishee waan ishee poosti gootu kan hojjetee erguuf ishee. Dubbii ciniinsaan dagatinaa yaa namni gargariin waan namichi qabatee. Ciniinsaa jaarsaa jaartii yoo akka gaariitti wal nyaatan nu naqee nuti. Mina gabba. Gaafatamaa dhimma murtii. Waan baay'ee wal saqqalani kun wal bira jiru. Waan nu galcha. Ammaa wal bira jiran. Maa murtii guutuu nu kajaartiin ta'e nyaatatuma fidee gubbaa nu hin geenye. Gudeeddee jira. Birqinaa hunde birqaa dallame. Namni walaa nyaatu akka gaariitti wal nyaatu qaba namni ogoo wal jaalate hoggoo walirraa miira keessa jiru namni akka fedhe wal godha. Kun hinaaftudha jechuun amma kun hinaafummaa isaa agarsiise gowwaa faara. Hin arganne kaa ofiin argatu bar taa'ee namatti naafa. Yaa dhaqee dhabee galee gaa namni asii Ameerikaadhaa bakka muxee rakishaa biraa deemee asii kamitti namni ka'ee Dubaay dhaqee agabee gala. Hinaaffaa miira hinaaffaa keessa jira hundayyuusni.